ati akkam goota amma mala sidaan akka doktora tokkootitti mallan sidaan in dhidhiqatta mallaqa yoo tirfii lafaa qabaatte uffata babbareedaa bitatta yoon qabaanne mootuu tama qabdu mimmiiccatta sigaleemi akkuma kushiinaa madaami keessaa ol baate akkuma irribaa kaate coomaa akkana godhataa jalaan naqaw jedheen booyin urgaayuu qabda dibachuu qabda dhiqachuu qabda mucaa keekii fakkaatu kana ati yoo furii godhataa dhufte akkamitti eechisiin jira inni hin dammaqaayyuu ani hin dullachi kunuyyuu si namitti kunuunaa furii yaati dhageeffadhu gorsa doktoraati dhageeffadhu deedana amma gizee figastii kanarraa gabbuuti shaaworii keessa sa'aatii 2 ture sa'a 2 gandaa qabaa manni keessa qaba gandaa itti guuti shampoo itti godhi shampoo ka qaamaa guddaa san argite ka haayilaandii agana ga'uun bitan maali jedhanii afaan ingiliffaatiin waa tokko jedhanii bitan wayii guddaa tokko jiraami isa itti naqii diriin mobaayilii maala shaaworiin madaamii keessanii tiiviin qabu madaamii tokko tiivii ka qabu jedha qabu shaaworii madaamii carraashuma seenuun argannu barnoota suudii jirra boodi maali jedhanii kondeeshinii kondeeshinii kaaka kondeeshinii isa itti naqi madaamiin manaan dhabdu diriirfadhu keessa ciisi silkii kee laaqi wallahi sa'a lama walakkaa keessa ciisi maali beeyta fuulli kee qaamni kee kawannoo jedhe kun walgassi dhiisa bishaan qabbanaayaa miti oo'aati gubullee osoo hin ta'in bishaan ifadhu bishaan bareedaa kan argite keessa raahis dhiqachuu osoo hin ta'in bishaan banattee gandaa guutte keessa ciifte silki malaayite uma qalbiin kee feetu laaltaa jechuudha yoo feete bakka yoo feete musalsala waan qalbiin kee bohaarsu laaltaa waan akka tuffaa yoo jiraate argite tuffaa yoo jiraate irraa dhiqatte bira isaaniin kaatte isa fa'aa nyaatta teette keessa ciifte jechuudha igalee Samboda sa'aatii 2 walakkaa gizee keessa turte inni dhiqatta wannoon liifan qaaman dhiqatan sani jechuudha. Ani waan qaaman dhiqatan kana iddoo Ingilizanyaa maarmaalii kana naasa'anii maqaa isaan beeku. Yoo maati seera bitta shaachi keessatti argee dhiqadhee malee jechuudha. Anuma akkuma keetii maal dhaqqabee dhiqadhaa miti. Samboda yeroo dhiqattee kaate jechuudha. Achi kilaasii teesseentee mataa kee filatta hiite dhayamaadha moo hiikkataa mataan kiyya labaa haadhaan maa filaddeetuma mushoota edhadha walitti maslaatee kirooloksiin kadhu jettu mataan bareedaan qabaa argattee filattee dhiqattee mataan bareedaan qabaa mataa bareedaa dibattee ganama jechuun raaftee gizee hirribaa kaate filattee mataa kee hiite tulchitee qulqulleeffattee jechuun raftee ganama subii gizee akkuma hirribaa kaateen fuuluma qofa dhiqattee jechuudha. Fuuluma qofa dhiqattee ilkaan keessa waa kattee achi gizee as deebite uffata bareedaa keessa buutee viidiyoo hojjette. Viidiyoo bareedaa viidiyoo jaalala. Sigalee miti. Still yoo kana dhabde dhiira biraan dhabdu inni illee yoo si arge tuni jaalaluma kiyya boochise malee nama qabeenya qabu nama uf danda'ee jedha gizee inni keessan si dubbise ani waan dhabeen qabu obboleessa kiyya si jaaladha malee suudii waggaa hagana jira dira dawaa mana qabaa mana kaartaa filaani miliyoona 5 bite qabaa nama jaaladhu qofa dhiirri akkatti na jala yaati si qofa jaaladha dhiira Oromoo tana keessaa Makka. nama wajjin gattaa'ee jireenya kiyya oofadhu barbaada ani osoo mallaqaaf taate suudii jira alhamdulillah dalagachaan jira waan dalagadhe walitti darbadhe jette yoo manni fira keessanillee jiranne mana namaa anatu ka ijoollee Oromoo fi waraabee ergisiisa asli sultanatti himtaadhiis ijoolleen kun waraabanii itti ergani ijoolleen ajjalaa guutuun tonkolanyaa amma waraaba maartaa silaatee kirooloksiin kadhadhi yaa jecha kanaa gorsi si ta'e onnee ta'e si fayyisu gorsi godhamu. hin fayyisa. Gorsi kee jechuudha dhugaa rabbii as dhiikka nama aanan qabbanaa dhugee ergite akkasitti nama seenaa dhugumaan doktora ati
Xiqqishoo bakka beektaa filtara firraa dhiiseef sositti immoo asliyyee. Amma mucaa kana dura kana on filtara godhadhee filtara kana jechuun nama diddiimessanii beektaa. Filtara kana godhadhee booda liifii faarra na fidanii mee as bahi jaan garte. Fuula akkanatti cibee booda rakkoodha duruma kanaan ittichi bahaa. Waa homan qabu wajjin ana jaalatu jeetumaan dura kana beektaa akkasii waraabaniin tuni. Miniin balleessees. Yoo si damba. Amma mucaan kun Awurooppaa eega jiraata yoo kaampii faa jiraata si dammaquu malaa bar kaampii. Yoo si dammaquu mala. Dammaquu jechuun waan haaraa yoo argan dheessuu tokko argite. Rifatee goggabeechuu. Afaan haaraa argeete. Dammaquu jechuun. Rifate jechuudha. Afaan kenna fudhaddaa kan gaafa Ibrahim. Asli yemee dhugaa rabbi asli. Dammaquun beeku yoo rifate jechuun beeku baaraguu. Yoo baaragee dheessoo si argee akkas. Asli dhugatti kana hundumaan fokkoddaa asliyyee. Yoo viidiyoon bahu ka'ee. Viidiyoon bahu. Dhugaa kan ibsa baha. Iduma kana eegaan fokkodde. Arrarraa gabeen fajjeessaa dhaabbu. Laala viidiyoon an arge sun suuraan namicha kanaa yoo laala namichi si dammaqa baay'ine. Laala gaadheetti. Kan kirtaasi. Maal kashaa goa huccuu yaafataa jirtaate? Ani shakka bar nama jaalalaan qabamee booyuu kana yoo fedhe qullaa albee tiktook irratti daaraa godha. Intala wayi erga madiinaa qabaatti qullaa achi as baatee tiktookii yoo daaraa gooti uummata baay'ee baay'ee qullaa achi asuu taate. Masii nagaa wayyaa keetti. Oromiyaa biyya koo akkam? Yaa asilicha kanaa. Dhugaa lafeen jirallee beektaa? Waanuma tokko kanan jiru kanumatti hin bahaa. Rakkoon qabu maal godina. Dhugaa bakka viidiyoon bo'uun beeku eessas bee. Bar mucuma kana acha miidiyaa rabbi malee takkaa ubbeen beeku haabsiti yemee isaan hin baha. Funyaan isaa qubaan tokki. Dura. Funyaan. Tuqe. Funyaan tuqee bakka waan viidiyoo fakkaattu qubaan tokki. Eegas boodoore. Jala kanaan bakka maqaa keetii kana diimaa tokko tuqis. Reeffa diimaa. Mi'aaslee filtarallee fi nan tokko dhugaa rabbii maaliin godharee meetu bayaaslee fee. Dhugaa rabbii filtaraan fi hintuun irrii barraa hin keessi argitaa miree. Amma dinan mana dheessa jechuudha. Hin kolfinaa ijoo dhugaa rabbiin kolfinaa jaalalli kun balaa. Kana rakka dholla. Namichi jaalalli gola maalii gooyitatti yeddasira. Joo mee asumaan fooloon maaluma murtee yoo tara rakkate rabbii kiyyaa hin qabdaa hin danda'e. Mee maaliin godha asliyyee? Maaliin godha mee dhugaa rabbii barrakkadee bar nyaaddeen dhugu. Dhugaan sin jaasne. Booyuu heddaaree amma reefuma sin gorsine. Laa cirra shimboo hundee doktora bira jiraadhee boohun ammoo beeka dhugaan ta'u. Sumaa maqaa sin balleessos taa'ee boo'ee maal jechuudha. Innaa asli jechuudha. Maal godhu naa wayyamee. Sasii mucaa qabdu waraabne naa mallatte. Rabbiin nama ofii jaalatu mokkora abshir. Anama waanuma jedhame soorii wallah. Yoo jaalalle kakatte soba jechuun I'm so sorry adnaallo. Rabbiin nama ofii jaalatu mokkora abshir. Ani wallahi waan badaa hin jechuun barbaadu. Duuba argacha. I'm really sorry wallah. Kun jechuudha amma. I'm really sorry. La in argattu hin jenne. Rabbi gafurur rahim. Kolfani barbaadu. Warra jala kun qoflanii barrugaa rabbi. Rabbi gafurur rahim. La taqnatu min rahmatillahi jira. Qur'aana keessa jira hadisni. La taqnatu min rahmatillahi jecha jira argite. Rahmata kiyyarraa kama damma. Garaa muratina jira. Sigalemi. Isaa miti mumkinati. Jowaar inuu argachuun mala abiyyi inuu argachuun mala maaltu beeka hireen qooda rabbiiti jette oromolleen sigalee. Tiraay ati yaali ati amma
Ani waan fedhamu amma waan fedhamu tomboleetti tiyya. Sudugaan riili na dhaggeeffadhu. Waan fedhamu na dhaggeeffadhu. Kama dhugaa. Bataam na azzankutti si arginaan garaa na nyaatti walla. Asii waan arifata. Kama dhugaa keessa keessi beekaa. Mungkin ummataaf qoosaa ta'uu mala. Siif dhugaa ta'uu mala si galee. Maali ijoollee taphaa simbiraa lubbuu jira. Siif dhugaa ta'uu mala ummataaf tapha ta'uu mala si galee. Anama ka dhugaa waan fedhamu keessa kee rabbi beeka. Siif rabbitu beeka. Ani hin beeku jechuun quluba kee keessa. Ka fedhamu tiraay godhi argachuufi tiraay godhi. Dhabdummootu sabrii godhi ufin miidhin. Ishii raati shidhaan naanyo. Si galee miti. Ijoollee oseetti hamilee tuutu si arrabsitu jechoota babbadaa haadhateenna dullatti waan si jiran sun badatti fudhate. Dullatti jechuun eebba. Namni abaarsa qabu dulloomu kichuu cita. Dullummaan kabaja. Dullatti jechuun nama haati umrii dheeradhu abbaan umrii dheeradhu jedhantu dullooma si galee kabaja sun. Jechoonni akkasii sunniin fokkattuun maal dullatti sunniin ayyoo waan akkasii sunniin wallahi Oromoon waan hin beekne himana sun eebba waan akkasii sitti hin dhagamne. For example namni tokko umrii dheeratee gaarii dabarsee badaa dabarsee si galee miti jireenya bareedaa dabarsee jireenya fokkataa dabarsee umrii dheeratee dullooma. Adeemsa jechuudha. Adeemsa ilma namaati sun argite.